والله إيسا نافتي ولا قرة ولا قرة مالف جولي ورحمة الله وبركاته. سلامتي كل سنة ناقص بكسين جدا سلامتي أودن سنبراقيس من جدا أرس ديبيتين جرا فيديو ريمون تناسي أمرتك أرنتنا مرتك أغريتين كستي سنين لفه فيديو سنيتو وانا سنجد سن أجيب فديتين أما سنين لفه هكسي ناود تخين هنقدمات نفانا ترانينيا وان تك وان سيمرتي فيديو قد سنين وان تك سنين بسلفه أنا هو فيديو دي هنقدمات نفانا ترانينيا جا عندي وطنا وجالمو كندرا فيديو تك وان سين جيلي سيدين هاسوا ترتي فيديو سني واتساب بلانسين إبسا كنان قد خلاص اتقالون ديمو أكنان قلو ديما جتتي جيلي سيدي سقالي سين واتساب بلانكتين سن أكسيتي جيلي سيرا فوري سين نجيسي تري سين نجيسي تري أكو مسين قبا قبدني سن أران تنما فيديو سين أران نقل بيتساني أجي فدي تري maal jettee juusiin sagaleen suni ta'ammaatii miti jechaa jirti jechuudha. Sagalee amma duraati amma fuutee gad dhiifte malee sagaleen sun ta'ammaatii miti jechaa jirti juusiin. Sagaleen an gad dhiise tan amma eega wallollee boodatti tan amma isiin kootu gali jechaa jirtu tan. Gaafa kana akkana jeetiin manguddoodhaan akkana jeetiin sobee isa galfadhee san irraa kafalachuu deemaa waan ijoolleen isaanii nagoote akkas jettee afaan siitiin haasofte. Ammaan tana deebitee maal jettee jechuudha amma viidiyoon ati gadhiiste waan gartee waan baate 7 duraati. Maal jechuudha kana jechuun eeganaa fi ati wallolleewu baatee afur amma baatee afur seenaa jirta malee baatee 7 hin geenye. Baatee 7 akka isatti isaa hojjette san baatee 7 hin geenye. Daawwattoota adoo kiyya isin hundinuu quba qabdan gaafa naaf isin wallolle suni yooma akka taate isin amma viidiyoon suni baay'ee 7 jechaa jirti jechuudha. Waan baay'ee 7 duraan akkas je'anii ture. Amma eega ijoollee teenyaaf isii wallolan booda baatii 7 ni geenye wanna kun. Baatii 3 eega isiif ijoollee wallolan. Baatii 3 isiin amma waan baatii 7 dura maali namni kana kijibu. Akkuma duraanis karaa nagaatiin ibsaa akkanatti galfadhattee kijibaa turte dubbii sun jalaa baatatti ammaas deebiteeti viidiyoon suni baay'ee 7 duraati malee saniin jechuun taa'ee nama dura akkas jee malee viidiyoon sun ta'ammaatii miti jettee haataa jirti jechuudha. Mee namni akkana kijibu kuni silaa har'a addunyaa boruu akhira jaanii jiruu namaa tanaan namni hanga jiraatu Rabbi qofaaf beeka. Nuti har'a nagaan oollee nagaan buluu keenyaa'u Rabbi qofaaf beeka. Kanaafuu jiruu hanganaati jedhee namni kijibuun gaariidhaa miti. Isin deebiteetiin maas tanumaa viidiyoon tun baatii 7 duraati malee ta'ammaatii miti jechaa jirti. Eega viidiyoo san gabaaftee kan gadhiiftu taate na agartaa jetteeti na hafachaa jirti jechuudha. Ijoollee ati duraan ijoolleen teessanii qabdee hiitaniis taniin gaafa duraanii gaafa wajjin situme san hidhaarraa hin baasaa maallaqa yariin kafalee baasaa itti dhaadachaa jirti jechuudha. Akkas baaseetiin akkaan si godhuun agartaa anaaf isii magaalaa keessa waliin jiraattee jechuudha. Waliin jiraatteeti dhaadachuu jirti jechuudha. Namni ani intala dhalaate jedheetiin si dhiisa malee eegaa waan takka wanni ati na godhuu dandeessu takka hin jirtu. Yoo kabajaaf godhi jiraadhu.
ani duraanis gaafa saniis gaafa saniitu an waan akkanaa guuta jeesii yaadne sababa an firraa quban qabatte wanta na goote malee gaafa sanuu nama bittee fiddee na tumte malee waan takka akkana godhuu dandeenyu qofa san jala murii beekiiti wanni afaanii waan argite haasofchu waan akkasii wanni akkasii hin jirtuuti waan akkanaa firaa dhiisiiti naamusa keetiin taa'e yoonii bakka feete jiraattees amma tanaa jaabsita keessaa lama yoo bakka feete jiraattees si galchu qofaa maalla akkam gootee na galchu deemte bakka feete jiraattees si galcha qofaa akkam gootee na galchite maalla godhu deemte qoy maalla gootee na galchu deemte qoy godheetiin si galcha si galcha qofaa akka jaalatteef jibbiteefis si galcha qofaa akkam gootee na galchitamee maalla goote qoy wanna gootee na galchu deemte anaa wanna ta'u kana waan takka akkana godhuu hin dandeenye ni beeyta gaafa kaanis nama bittee fiddeeti anaa rafee yeejiga na goote malee akkas na goote malee waan takka akkana godhuu hin dandeenye ni beeytaatu kanaafuu akkaan godhe si galchaa jettee wani dhaadattu akkam gootee na galchu deemte maalla goote mee akkam gootee na galchite waan takka wani godhuu dandeessu hin jirtu kabajaa ta'eef godhiiti naamusa keetiin jiraadhu waan takka wani godhuu dandeessu akka hin jirtu ittiin jiraadhu dhalaadha jedhin si dhiise malee yooniin karaa akka keetti kan yaadu taate deeqaa takka nan geessu maaliif gaa dhalaan tuni akka dhalaan tun miidhamnu fedhu namni fedhe waan taate waan fedhe yoo hojjetee si yoo dhiira taate dhiira sanii firraa dhokkata dhalaadha dhalaan tun akkuma harmina ta'u ayilinsi dirarraati jedhanii akkuma namni waan akkana godhee ergutti waan ta'an tan keessatti waan taati yeetiin si dhiise malee waan takka waan ati godhuu dandeessu hin jirtuuti naamusa kan kee godhiiti naamusaan jiraadhu siifi geleetis hin dhiisuu siifi geleetii taa wanta akkana sanis hin dhiisuu akkaanan si godhu na agartaa sirraa kafala qofa naan jettee waan dhaadattu hin jirtu waan takka waan godhu hin jirtu naamusa godhi jiraadhu waan agaan jiraachuu feete naamusa godhi jiraadhu waan takka waan godhu hin jirtu meegaa ijoollee wajjin tumsanis niin baaseetteeti mee dandeessu ijoolluma san baasee naa galtaa dhageesse anumaa ibsi tokko jiraata jechuudha mee kunoo dandeessu ijoolluma san baasee naa galtaa yoonni waliin dhabama isin hin goone isin hundaa'u mee dandeessu baas ijoolluma sanuu naa galtaa dhageesse akkasii ta'utti keenya du'aa godhaa hundaaf rabbi jira akkasiiti viidiyoo keenya kanas laayikii fi sheer godhuudhaan nama hunda biraan gaati warreen maatii teenya hin ta'in sabskiraayib godhuudhaan warreen maatii teenya taatan laayikii fi sheer godhuudhaan viijibee isaa isin jennaati du'aa inaa godhuudhaan na cina dhaabbattanii akkana hojjetan abdiin qabaati hedduu takkaan isin jaaladhaati hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshaallah viidiyoo bareedduu qabadhee hangaan isin dhufutti inshaallah takheeritiin viidiyoo keetiin isin dhufa inshaallah hangasittuu du'aa inaa godhaati hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Sagaleen dheengadda ibsaan gadhiisee sagalee waan baadii 8-7 duraati gaafa dura wallollu jechuudha. Gaafa jalqabe inni wallollee bakka dalagaatti jira jee dhufuu dite sani kan wanta sagalee san qabee fi malee amma deeme amma immoo wallaahi ibsaa naafati wala garra maaliif ijoollee dheengaddaati hiite sanis amma maallaqa fayyee baasa amma ammaan tana keessatti karaati beetu sanitti isin fahamsiisa tamam eega sagalee duraanii dhoofattee sagalee duraanii kan gadhiiftee fi zibana keessu taate ammaan ijoollee gartee dheengadda sutumseessan tanatti dheengadda siif ijoolleen teessan hiitan san amma maallaqa fayyee baasa amma maallaqa fayyee baasa mee wooma ati gootuu fi wooma ati na goota feetes bakka feetes jiraadhu anaasii waan na dura bakki itti baatu jirtu addunyaa kanarratti boollo qotattee seentes bakki itti na dura baatu jirtu
sumaan fida kan si fideettu manatti dirqa kattiin qasibanna si deebisa. Akkasiti jaalattee jibbitus dhufta qofa na bira ifin jibbin akkattiin qasiban ijoollee dhedheengatti isin jibbi ijoolleen teessanii taniis warra situme kan duraan natuman jettee teessaniis amma maallaqa kafalee baasa. Tiyya isaa geessite sagalee baay'ee torba saddeet dura isii geessaniis dhiisuufis hin taa'u. Isaa immoo akkaan beekuttiin akka wal fahamnu sanitti eega karaa nagaa dide karaa inni beeku sanittiin ni fida. Saniifuu nagaa kabajaan jaalalaan akka karaa mana dhuftuun si barbaada. Yoo ammoo kana didde sagalee waan duraanii qabattee sammuu teetiin waan san seef gootee kan deemtoo taate maali karaa ati beektu sanittis nama sibitu tokko. Bakka feeta dheetus Yemen keessaa baatus Ameerikaa dheetus Suudii dheetus addunyaa tanarra bakka feetee yoo deemte anna duraa isin baatu na duraa isin dhokattu. Jecha kijibaatiin na deemtee na shawwaduu isin dandeessu. Ijoollee isin dheengadda isii Asiyaatu nutumsiisettanii ijoollee dheengaddii tanis amma maallaqa kafalee baasa. Amma waqtii tana keessatti ammaan kafalee baasa. Mana ati beektu kanarraa isa ammaan jijjiira. Dhageessaa miti iddoo duraan mana bakka ati beektu kanarraas ammaan jijjiira. An haloo ijoollee teessan na tumte tuminsa dheengadda ijoolleen teessan osoo xiyyaan gartuu gositti fuula kee dura na tuman san sumarraa hin kafaladha. Dhiini dhiigaan kafalama, uleen kafalama, arrabni arrabaan kafalama. An harka na tume san suma tumeetiin sirraa kafaladha. Akkam jettanii akkatti.